عليكم ورحمة الله وبركاته جرى جرتو هردفتوني ماتي أبدوري تيج ميديا channel warri Abdurri Tich Media Channel jala jirtan kan duraan wajji deemaa turtan baga irra deebiidhaan gara Abdurri Tich Media Channel itti nagaan dhuftan isiniin jecha warri haaraynis kan hin barin kan channel kana hin barin channel barnootaati waan ta'eef akka channel maatii kanaaf channel tahanii irraa barataniin isin afeera waliif qooda waliif dabarsa mana barumsaa jirtan hundatti waliif himaa waliin qooda wal biraan gaa'in isiniin jaa yoo waliin geeysan hanguma isin waliin geeysanii hamileen keeysan ol kutee hamileen keeysan laalame wanni hundin isirraa jechuudha. Haala kanaan warri irra deebiin dhuftan like share comment gootanii warri haarayin dhufe immoo subscribe like share comment gootanii Abdurrii cinaa dhaabbachuu hin dagatinaan isiniin jaa. Qorumsa keeysanii waliin turtii gaarii qorumsi keeysan kan ikoonomiksii kan isin dura hafe kan bara 2016 farasti semesteerii dura kan isiniif kenname jechuudha. Model examine economics grade 12 model examine jechuudha. Nabira jalqabee jira history geography economics isin biraanin gaajee waadee isin seeneen jira kan history kan economics kan isin irra hafee jechuudha. Part 3 isin qabaddeetiin dhufee jira. Part 3 waliin eegallaa barnoota keessanii waliin turtii gaariin isiniin jaa. Like share subscribe godhaana jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaa isiniin jechaadha. Karaa barnoota keessaniitti waliin imalla. Barnoota keessan kaan isirra dhaabne 25 irratti gaafii 25ffaa. Which one of the following is what? Point laying on a PPC is what? Indicate. PPC ni beektan gaay. Production possibility curve jechuudha. A. Full utilization of resource. B. Unattainable combination of good. C. Inefficient utilization of resource. D. Minimum level of production. Kana jechuun maali amma? Qabxiin amma PPC kun jechuudha irratti ciisee jechuudha. Kamiyyuu kan agarsiisu irratti ciisee PPC irratti ilaalama fakkeenyaaf yaadachiisa. Isinii yaadachiisa. Inni PP hogga jennu akkana jirti giraafiin. Giraafii san irratti jechuudha inni kasitti ciise san jechuudha. Maalii nuun jechaa jira? Sirriitti dhageessanii A. Full utilization of resource. B. Unattainable combination of good. C. Inefficient utilization of resource. D. Minimum level of production. The answer is what? Full utilization of resource. Qabaddaa sirriitti. The answer is A. Inni 26ffaadha. The major determinant of saving at the individual and the national level is what? Dash nunje. Maal nun jechuu barbaadeeti amma sirriitti dhageeffadhu. Qusannoon sadarkaa dhuunfaatti jechuudha. Sadarkaa dhuunfaatti at individual at national akka biyyaatti jechuudha. Waliinii waloo ta'es akka biyyaatti sadarkaan isaa maali nunje? Level of unemployment. A. Level of unemployment. B. Physical policy. C. Level of income. D. Mandatory policy. The answer is what? C. Level income dha jechuun sadarkaa biyyaatti bar wanni kun laalammaa sirra wanni ministeera takkaa jira wanti kun gaafii bakka waan takka osoo itti yaadamin akkanuma kallattiin fuudhamte jechuudha. Major determinant of saving nuunje individual jechuun laal national hadhuunfaatis ta'ee akka biyyaattis national leveliittis jechuudha maali?
level income dha bakka income galii sadarkaa galii hundaa jechuudha wanti kun kan laallatu maali the answer is what C sadarkaa galii hundaati jechuudha. Question number 27. The demand curve of perfect competition is what? Kuni gammana muwa ni beeytan kaa kana kuni salphaadha. Demand curve of perfect competition what? Dash A. Downward slope line. B. Horizontal line. C. Vertical line. D. Nammo undetermined curve nun jechaa jira. The answer is what? Horizontal line dha kana qabadda. Downward slope yoo soruun jee isa maaliiti? Isa demand curve irratti hajiru san jechuudha. Sarara wannaa san jechuudha. Achirratti jechuudha. Opposite side isa teessantu akkas ta'a. Kun ammoo horizontal line maali? Demand curve irratti perfect competition inni kasi qaxxaamura deemu sun maali? Horizontal line jennaan. The answer is B. Okay. B. Kazilala. Okay. Khotamas. Question number 28. What is the value of MPS? When MPC is 0.4 munje. Yeah. A 0.4, B 0.6, C 1.4, D 1.6. Akkaataa itti dalagamu foormulaa qabaa. Foormulaa isaa dalageetiin telegiraama kiyya jala isinii kaa Abdullii Tech Media chaanaalii jalatti ilaaltanii achi jalatti barattu jechuudha. Ammaaf aansarii isaa isiniif hankaaya. Aansariin isaa maal inni maal jechuu barbaadeeti asirratti wanni inni jechuu barbaade sirriitti hubadhaa. Gatiin MPS kajanneen kun jechuu gatiin isaadhaa 4 ta'u maaliinuun jee beeyte. Kanaaf amma aansarii isinii kaa'e dalageen telegiraama irra isinii kaaya akkasitti dabarfadhaa. The answer is B 0.6 dha jechuudha. 0.6 dha. Question number 29. A firm will always maximize profit or maximize lose when dash A. Marginal cost is equal to marginal revenue. Amma kana sirriitti wanna jalatti imma fakkeenyaaf waan kana sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Wanni kun yeroo hunda hin hafu. B P is equal to average cost. C marginal cost minus curve is what? Filling yookaan fall. D maal jaa marginal cost is equal to 0. Wanta kana gaa sirriitti adda baafachuu qabdu. Gaafiin 29ffaan maali? Waan kana asirri takka faarra jira foormulaa san irratti. Marginal costiin walqixa marginal revenue dha jechuudha. Yeroo hundaa'u always maximize profit irratti jechuudha. Or what? Maximize lose fi maximize profit irratti jechuudha. Yeroo hundaa'u maali? Jarri lamaan walqixa jechuudha. Laala. Gartee? Haala kanaan adda baafachuu qabdu isaan hundinuu ichilanii jira jechuudha. Deebitanii kana dalaydanii eega dalaydan booda waan kana ammaas qorachuu qabdu. The answer is A. 30. APS continues to increase as long as dash A. Consumption increase, B. Interest rate increase, C. Income increase, D. All of the above. The answer is what? Kunima isinuni beeytan. Maalirat continues to increase long as APS irratti jechuudha. Okay? Kanaaf maali? The answer is namu waan kana sirriitti adda baasuu qabdu. Increase jechuudha kun maali? APS irratti jechuudha. Sararri kasi qaxxaamuru sun maal ture? Increase ture jechuudha sun. The answer is what? C. Okay.
أما صدومي تكفى مالجا a firm shut down is shut down. It is what? Production if what? A total revenues greater than VC vertical cost. Bin malja total revenue over quantity greater than what? Vertical cost. C malja P greater than what? Average vertical cost. Din total revenue is equal to total cost. The answer is what? Soddomi tokkoffaan maali? C dha kunis garte. P is equal to greater than A VC jechuudha. Kana kallattiidhaan isa shaddaawunii jala dheeytanii jechuudha. Kallattiin argachuu dandeessan. The answer is C. C. Okay. Soddomi lammaffaan which one of the following is not determinant of investment? A. Profit expansion. B. Corporate tax. C. Rate of interest. D. Rate of unemployment. Maal jechuu fedhe gaafiini? Gaafii sirrii dhageeffadhaa. Gaafiin isaa maal jechuu fedhe? Kan armaan gadii keessaa kan murteessaan investimentii hin taane isa kami? Murteessaa investimentii kan hin taane. Amma gaa murteessaa investimentii kan hin taane akkanatti ilaaltanii adda baasuu dandeessan gaafa. A. Marginal A. Profit expansion. B. Corporate tax. C. Rate of interest. D. Maal? Rate of unemployment. Rate of interest dha jechuu kunis. Sorry. Miti. Rate of unemployment dha malee. Rate of unemployment dha inni wanta bu'aa kan investimentii hin ta'in jechuu. Maaliif investment jechuun wanta silaa jechuun namni hundi irraa fayyadamu. Profitiinis bu'aa expansion wanta bu'aa ati itti babal'ifattu jechuudha. Bu'aa maali? Wanta karraa fayyadamtee bu'aa waan sanii irraa argamu bu'aa wanta karraa argattu jechuudha. Gibirri ammas dhaabbilee adda addaa irraa argamus bu'aa uummataatiif oolu jechuudha. Rate of interestiinis maali? Kunis akkuma isaniitti rate of unemployment jechuun maali rate of dhala maali? Namni hojii dhabdummaan baay'achuu jechuudha. Kan aansariin maali? The answer is D dha jechuudha. Sirrii qabadha. Okay. Gaafiin mistira qabdii is not jalal determinant of investmentii kan hin ta'in. Gartee wanni isin laaluu qabdan akkasif irraa laala. The answer is what? Rate of unemployment jechuudha. Yeah. Which one of the following 33 when total utility reach it is maximum point. Total utility is reach. Lal. Total utility in achirratti reach gisee ta'u jechuudha. It is maximum point maal tahan unje. A. Marginal utility is negative. B. Marginal utility is 0. Sin mal average utility is reach it is minimum point. Din marginal utility is positive. Garte? Akkanatti adda baasuu qabda waan kana. Maal ta'a? Total utility reach gisee ta'e amma yaadadhu bakka san dubbistee jirta waan ta'eef maximum pointiin ammoo maal ta'a nuun jechaa jira achirratti. Okay? Waan kana sirriitti dabaasi. Maal akka ta'u atummaan adda baasii jechuudha. Garte? Maal ta'a? Marginal utility 0 ta'a bakka kanatti. Osoo negatiif ta'e hoo maal ta'a? Asirratti irra deebii ilaali. Osoo negatiifa ta'e hoo maal ta'a? Osoo pure ta'e yookaan foolii ta'e hoo maal ta'a? Sirriitti gadi fageenyaan adda baaftaa jechuudha asirratti. Siif briefly hogga jala dheeytee dubbiste siif gala. The answer is what? Marginal utility is 0. B. The answer is B. Question number 34. One of the following statement with respect to factor determining international trade is what? Wrong. Maal jechuu fedheeti gaafichi sirriitti dhageeffadhu. Himoota armaan gadii kana keessaa tokko sababoota
daldala idil addunyaa kan murteessan ilaalchisee maali? Inni dogoggoraa isa kamiinuun jechaa jira. Unequal distribution of natural resource. Sirilaali. B. No difference in demand. C. Unequal distribution of people. D. Difference in demand. Okay. Wanni ati ilaaluu qabdu maali asirratti? Raabsaa qabeenya uumamaan walqixa hin taane garaagarummaa fedhii fi fedhii garaagarummaan fedhii hin jiru. Raabsaa namootaa walqixa hin taane kana maali? Isaan kana keessa laaltaa jechuudha. Answer is what? Inni maal hin taane karaa armaan gadii kana keessa respect to factor determine of the international trade is what? Wrong. Waa'ee maali? Isa armaan gadii kana keessa tokko sababa daldala idil addunyaadhaa murteessan ilaalchisee inni tokko dogoggoraan hunjee. Okay? Okay? Kanaaf maal ta'a? The answer is what? The answer is B. Okay? The answer is B. No difference in demand jechuu asirratti. Demandiin asirra wanta jijjiiramta kan qabu jechuu asirratti wanni ati hubachuu qabdu. Maali? The answer is B. Inni 35ffaadha. Utility is the best describe as. Utilitiin kun hoggaa briefly goonee ibsinu akkam ta'a maal jechuudha hun jechaa jira bar. Sirriitti hordofi gartee. A. Mixture of pleasure and pain. B. Difference between marginal benefit and cost. C. Enjoyment consumer derive from what? Choose they make on product. D. Difference between demand and supply. Kana kanattu hoggaa why utility san briefly discuss gootee lafa keessu. Utilitiin san maal nu konseptii isii keessa maal barannaa jettee hogga chirra yaaddu chirratti atuunuma beekta. Ansariin isii maal tahaa jettee yaadda ati mataa keetiif maal tahaa jettee yaadda. The answer is what? Enjoyment consumer drive. Consumerii san jechuudha. Drive from what? Filannoo isaa lafa keessee fi akkaataa inni itti wanta keessaa select godhatee wanta san irraa itti fayyadamu jechuudha. Isa san irratti wanti ati perfect gootee kanarraa hootu waan akkanaatiin qabanarraa waan kana godhadhu jettee ati beeksiftee isa saniif kaastaamarii baay'ifattee filannoo nama saniif guuttee irratti oomisha isaa itti dhiyeessitu sun maal ture? Enjoyment of the consumer drive from what? Choose they what? Make on the product. Akkana tokkotti aan akkanattiin fudhee gaafiin yoo dogoggora ta'es komaantii jalatti gaafii kanaaf kanaa dogoggora jettanii waliin laaltanii keessanis laaltanii cinaa qabdanii laaltanii as deebisuu dandeessu irra deebi'een briefly discuss godhee isiniif akka sirritti akka isin miidhamtanis yoo amma gaafiin tiyya takka dogoggora taate isin miidhamuun keessan lammii miidhamuudha waan ta'eef as deebitanii waliin akka discuss godhuun isin himaa. Okay? Adara. The answer is what? The answer is C. Okay? Qabaddu dabarfaddu. Hayyee 36. Which one of the following is not component of what? Balance of payment. A. Capital account. B. Personal account. C. Current account. D. All of the above. Dhageeffadhu kanneen armaan gadii keessaa maali? Qaama madaalii maali? Kafaltii kan hin taane isa kamiin jechaa jira. Madaalii kafaltii kan hin taane. Herreega kaapitaalaa, herreega dhuunfaadhaa, meeshaalee harkisaa maal ture? Herreega ammaa kan harkaa qabdu jechuudha. Kanneen armaan gadii hundinuu hundaa dhugaadhaan nu jechaa jira. The answer is what? The answer is B. Personal accountidha jechuun kun amma hin dogoggorinaa asirratti. Maal nu jechuu jira wanni kun? Kan armaan gadii keessaa not component of balance of payment kan hin taane nu jechuu jira. Gartee? Maal kan armaan gadii keessaa qaama madaalii kafaltii kan hin taane eenyu ture? Personal accountidha jechuudha. Okay? Personal account. The answer is B dha jechuudha asirratti. Sirriitti adda baafachuu qabdu. Haya inni 37ffaadha. Indifference curve are what? Convex. Laal complex hin jenne waan ammas convex je. To the origin because the what? Two good are what? A. Perfect stable substitute. B. Perfect of complementary good. C. What?
imperfect substitute, imperfect what? Complement diin jechuudha. The answer is what? Dhageeffadhu gaafiin akkam jechuu fedhe. Isa armaan gadii keessaa jechuudha. Meeshaa harkisaa amma fakkeenyaaf waan takkaan jechuu kan geeddaru. Indifference curve. Indifference curve irratti karbii ni beektan gaa karbii fedhiidha. Karbii fedhii san irratti convex origin because the toward good had two good are what? Perfect substitute, perfect complementary good, imperfect substitute, imperfect complementary nun jechaa jira. Asirratti mee akka isiniif fakkaatutti maali? Ana kana fakkaatutti gaa imperfectiin godhee keessanis itti ilaaltanii waliin deebinee yoo dogoggora qabaatte as deebistan jechuudha. Maali? Imperfect jechuu wanti kun imperfect complementary dha jechuudha. The answer is imperfect. The answer is what? C jechuu. Imperfect substitute wanta akka bakka buusuudha jechuudha. Achirratti tokko bakka buusu jechuudha amma fakkeenyaaf. Yoo wanta kan bakka buufte jechuudha. Substitute nama fakkeenyaaf complementary goodii kennuun kun gaazii fi petroolii fa'aa fakkeenyaaf jara waliin addaan hin baane waliin deemu jechuudha wanti kun bar. Haala kanaan adda baasuu dandeessu. Okay? The answer is C. Ayyee soddomii saddeetaffaa. Decrease in the what? Value of the currency of country in term of what? Foreign currency. A. Make it is important cheaper for what? Local buyer. B. Makes it is export costlier for what? Foreign buyer. C. Make it is import costlier for what? Local buyer. D. Make it is export cheaper for local buyer. Decrease in the value of currency of country in the what? Term of foreign currency. Maal jechuu fedhe gaafii kana sirriitti ilaalaa gaa. Gatiin maallaqaa biyya takkaa jechuudha. Gama maallaqa alaatti hir'achuu kan itti danda'u jechuu kan itti hir'atuun gartee maaliin nun jechaa jira. Gartee inni tokkoffaa make it is import cheaper for what? Local buyer. Ka'enneen kun maali? Kana jechuun al ergi isa bittoota biyya alaatiif baasii guddaa akka kafalamu taasisa. Inni biraa maali? Bittaa biyya keessaa fi galii maali? Make export costlier of foreign buyer. Bittaa biyya keessaatiif maal ka ta'u? Bittaa alergiif bittaa biyya keessaa alaatiif maal? Baasiin guddaan akka kafalamu taasisa. Inni siidhaa maali? Bittaa biyya keessaatiif galteen maal? Galteef baasii guddaan akka kafalamu taasisaa nu jechaa jira. The answer is what? The answer is C dha jechuun kun. C maali? Make it is import costlier for local buyer dha jechuun. C jechuun maal nu jechaa jira amma siin kun. Wanni isin adda baasuu qabdan amma wanni sharafa biyya takkaa kuffisuu kan danda'u maali? Inni tokko maal? Bittaan silaa biyya keessatti jechuudha. Galtee gootee isa baasii gootee baasii guddaadhaan akka kafalamu taasiftu san jechuudha. Wanti qaadhaa waan guddaa jijjiiruun maal godhaa? Hara kisaaraatti si geessaa jechuudha. The answer is what? The answer is C dha jechuudha kunis. Okay. Akkana fakkaatutti C dha. Okay. 39. Inni 39ffaa. 39ffaan maali? The main component of aggregate demand include aggregate demand gaanii ni beektan aggregate demand kanneen san. Aggregate demand fakkeenyaaf aggregate demand inni macro keessatti jechuun iddoo guddaa haa qabu inni maaliif keessaa qabaan ilaalla jechuun waan kana keessatti. A. Net export demand X minus M. B. Gross private investment demand IG. D maali? Government demand for good and service. G. All of the above. The answer is what? In 14 kun, 39 biraan dabre dhiifama. When person consume product more and more, the extra of satisfaction will A. Remain constant. B. Diminish. C. Increase. D. Mali similar to the
first. Kana mani beeytan isinu. Kana ma isinu ni beeytan. Kuni mali? The answer is what? B jechuudha. Gross. Sorry. The answer is what? Diminishing gida jechuun kun diminishing gida. Asirratti diminishing yoo diminish jechuun waan takka waliin kawanna godhan jechuudha. Inni 40ffaadha jechuudha. 14 question. The main component of aggregate demand kan ta'e isa kamiin jechaa jira. Sirriitti ilaalladhaadha. Wanti kun namni beektan jechuudha. The main component of aggregate demand include net exporting sirriidha waan irratti dabartuun qabu akkasuma bifuma amma asirra jiruun kanaan achirrattis jira. Gross private investment demand kunis dhugaadha. Government demand for good and service kunis dhugaadha jechuudha. The answer is all of the above. Hundinuu dhugaadha jechuudha wanti kun. 41. The answer is what? All of the above jechuun is all of the above. Okay. Aye, kunis san jennee kunis biidhaa jennee jechuudha. Kunis bii jennee jechuudha. Akkanatti adda baafachaa deemaadha. All of the above kunis. Aye. The production cost that always decrease. Production costing yeroo hundaa'u yeroo decrease ta'u jechuudha. As output increase is outputin isaa increase is dash. Cost always decrease. As output increase is what? Dash. Total possibility total factor cost, average factor cost, marginal cost, average total cost in jechaa jira. Kanneen yaadaanu production cost keessatti yeroo baratanii beektan. Production cost jechuun amma fakkeenyaan average factor cost jedha wanti kun. Gartee isaa jechuudha. Inni increase ta'a yeroo kana. Production costing always yeroo hundaa'u decrease dha. Garuu output increasing maali average factor cost jechuudha. The answer is B. Qabadhu. Haala kanaan qabadhu jechuudha. 42. All are factors that determine aggregate supply except. Kan armaan gadii keessa dhageeffadhu 42ffaa maali? Sirriitti na hordofaa jirtaa? Hundi isaaniitu wantoota dhiyeessii waliigalaa murteessan yoo ta'an malee inni tokko miti. Gartee? Tokko malee isaan hundinuu dhiyeessii waliigalaatti murteessu. All are factors determine aggregate supply except tokko malee. Cost of input. B. General level of income of people. C. State of technology. D. Availability of capital in the labor. Okay. Mee gaafii kana gaamma kun salpha gaafii isa salphaa laallee irratti dubbachuu dandeenya. The answer is what? B dha jechuun. B. Maali B'n? General level of income is what? Reefu dubbannee turre jechuu keessatti. PP okay. Murteessaan eenyu ture? Isaan ture jechuudha. Akkas ilaaluu qabdu. Question number 43. In the short run, the cost that is incurred at zero output is what? Total fixed cost, total average cost, total variable cost, then marginal cost. The answer is what? The answer is A. Right there? Total fixed cost. Total what? Fixed cost. A. Okay. The answer is A. Kasilaalu qabdu. Inni 44 idha an increase. An increase in bank rate is what? Expansionary monetary policy, contractionary financial policy, contractionary monetary policy, dinmali expansionary financial policy. Tunifaan gaafii lafa jirti. Ammaas dhiyeenya kana baratan waan ta'eef barnootichi jalatti saddabahee jira waan ta'eef sirriitti waan kana laala. 44. An increase bank rate. Bank rate is what?
expansionary monetary policy, contractionary financial policy, contractionary monetary policy, expansionary financial policy. The answer is what? The answer is A. Sorry. The answer is what? The answer is C. Da. In Sudatina C. Contractionary monetary policy. Da. Okay. The answer is C. After Mishanafan, decrease return to scale occur when percentage increase in output is what? Greater than percentage increase of input. Percentage increase in output is less than percentage increase of what? Input. Percentage increase in output is equal to percentage increase in what? Input. Dinamo output is maximum nunje. Mali? Sirritti ilaaltanii? The answer is what? Percentage. Wanti kun the answer is B. Percentage increase is what? Output is less than percentage increase of what? Input. Okay. Haala kanaan dalaguu dandeessu. Taanis gizee itti aanu qabaddeen isinii dhiyaadhaa. Barnoonni keenya kaarraas kanumaan raawwataa. Gizee biraa barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. 45 irraa kaasee hamma danda'ame isiniif fagaatuun paartii afuritti itti geenya malee xumurraa barnoota keenya irratti dachaanaa jechuudha. Nagaan naa turaa, nagaan naa jiraadhaa. Okay.